Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii kuni qophii Itoophiyaati. Qophii Itoophiyaa torbee darbeetiin magaalaa Finfinnee Godambaa Adawaa keessatti argamuudhaan haalli isaa maal fakkaataa waan jedhu isin daawwachiisnee jirra. Torbee kana ammoo keessa isaa seenuudhaan keessa isaa kanatti maaltu argamaa waan jedhu isin daawwachiisuudhaaf jenna. Isinis hanga xumura qophii keenyatti akka nu waliin turtan isin affeera. Asitti Tsahayin arganna. Tsahay xiyyaara yeroo jalqabaaf biyya Itoophiyaatti bara 1928 hojjetamte. Maqaan ishii Tsahay jedhamti. Sababiin maqaan ishii Tsahay jedhamteef maqaa mucayyoo mootii Haile Sillaasee Li'ilti Tsahay yookaan bareedduu Tsahay jedhamtuun moggaafamte. Egaa xiyyaarri kun baallee wanshee mukarraa dalagame gara siliindarii torbaa fi humna fardaa 115 qabdi. Nama lama qabachuu dandeessi. Bara 1928 tolfamtee sa'aatii 30f qilleensa Itoophiyaarra balali'uu dandeesseerti. Sa'aatii 30 qilleensa Itoophiyaa erga balaliitee booda sababa xaaliyaaniin marsaa lammaffaa Itoophiyaa weerarteen bara 1929 waggaa tokkoon booda xaaliyaanotaan hatamtee fudhatamteetti. Erga xaaliyaanotaan hatamtee fudhatamtee booda waggaa 87f xaaliyaanoon xiyyaara biyya Itoophiyaa irraa boojinee arganne jechuun muuzeemii garaa garaa keessatti itti fayyadamaa turani. Yoguu Godambaan kun eebbifamu bara kana waggaa tokko toora ji'a 9 booda jechuudha. Gara waggaa tokkootti siqataa jira. Sababii muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed hojii dippiloomaasii gaarii hojjetaniin xiyyaarri kun waggaa 87 booda gara Itoophiyaa gara biyya isheetti deebitee dhufuu dandeesseetti jechuudha. Amma balali'uu dandeessi? Amma balali'uu dandeessu. Yoguu sana garuu sa'aatii 30f qilleensa Itoophiyaa irra balaliitee dandeesseetti jechuudha. Kun maal agarsiisa? Abboonni keenyi teknooloojiif yookaan wayii uumuuf kalaqaaf fedhii akkamii akka isaan qabaatan yoguu sana otoo rakkoon garaa garaa hin jiraanne, rakkoon dinagdee, rakkoon siyaasaa osoo hin jiraanne yoona nuyi maal uumuu akka dandeenyu, maal akka kalaquu dandeenyu agarsiiftu tokko jechuudha. Obbolaawwan lamaan Wilbur Wright fi Oliver Wright two brothers warreen jennu bara 1923 akka lakkoofsa Awurooppaanotaatti xiyyaara hojjechuu danda'aniiran. Nuyi garuu waggaa 31 booda xiyyaara kana dalaguu dandeenya turre jechuudha. Bara 1935 akka lakkoofsa Awurooppaatti xiyyaara kana hojjechuu danda'amaniiran jechuudha. Egaa muuzeemii kana keessatti abboonni keenya yogguu lola Adawaa meeshaa isaan fayyadamaa turan meeshaa waraanaa, meeshaa nyaataaf dhugaatii arganna. Egaa gootonni Adawaa meeshaa duubatti hafaa gaachana, eeboo, goraadee fi meeshaa nyaataaf dhugaatii kan nyaatatti baatan agilgilii, fal'aana gaafarraa dalagaman, meeshaa dhugaatii aadaattiin dhugan, farsoottiin dhugan, daadhiittiin dhugan, itittuuttiin qabatanii deeman, aannan ittiin dhugan as keessatti arganna. Meeshaan kun meeshaa sirrii waggaa 128 har'aa bara 1888 yookaan yogguu lola Adawaa gootonni Adawaa fayyadamanidha. Meeshaa faabrikeet ta'an yookaan bakkuma garaa garaatti funaanamanii as galan osoo hin taane meeshaa sirrii ogeessaan mirkanaa'ee muuzeemii kana keessatti waliin daawwanna jechuudha. Garsanatti osoo hin deemiin dura abboonni keenya yogguu lola Adawaa sana communicationif yookaan ittiin wal waamuuf maal fayyadamanii eenyu beeka laata? Kan fayyadamanii dibbee guddaa kan fakkaatu
Yogguu sanatti nagaariitii yookaan dibbee ittiin rukkutanii itti yaamanii jechuudha. Bakka kanatti dibbeen argattan kun dibbee fakkeeffamee tolfame. Bakka kanatti kan argattan garuu dibbee sirriidha jechuudha. Argitanii miti? Dibbee kana. Nagaariitii guddaa kanaaf xiqqaa kan argitanii miti? Inni guddaan kun yogguu waraanni jiru yeroo beeksisni garaa garaa jiru rukkutamaa jechuudha. Ishiin xiqqoon kun immoo gaafa gammachuun jiru gaafa injifannoon jiru rukkutamaa jechuudha. Garaagarummaa qaba ishii inni guddaan waraanaaf wayii beeksisuuf inni kun immoo gammachuuf yookaan injifannoof rukkutamaa jechuudha. Garaagarummaa qabanii erga dibbeen rukkutamee booda uummanni kun akkamitti gara waraanaatti deeme waan na jedhu gama sanarraan Itoophiyaa loltoota Itoophiyaa argattanii. Gama sanarraan loltoota Itoophiyaa argattanii asirraan loltoota Xaaliyaaniiti. Loltoonni Itoophiyaa miila isaa duwwaa meeshaa waraanaa ammayyaa osoo hin fayyadamin gaafa gara waraanaatti duulan gaafa gara waraanaatti imalan ni mul'isa. Loltoonni Xaaliyaanii meeshaa ammayyaa fayyadamuun mataa isaaniitti helmeetii godhachuun kaartaa qabachuun qorannootiin deeggaramuun gaafa isaan gara waraanaatti imalan ni agarsiisa. Garee lamaan irratti waraanni jalqabame uummattoonni Itoophiyaa hundi aarsaa kaffalanii aarsaa lubbuu kaffalanii Itoophiyaa qofa osoo hin taane Xaaliyaanonni hedduun aarsaa kaffalanii jiranii umarratti injifannoo uummattoota Itoophiyaati jechuudha. Uummattoonni Itoophiyaa akkamittiin injifatan tokkummaanii jechuudha. Sababii garaa garaan osoo hin qoodin tokkummaan duulanii biyya isaanii gabrummaarraa eeganii har'aan ga'uu danda'anii jechuudha. Kanaaf gootota Itoophiyaa faamileen hin malu. Egaa duratti akkuma kaasne abboonni keenya goraadee kana giillee gaachana kana eeboo fayyadamuun diina meeshaa ammayyaa akka ajaa'ibaatti hidhatee dhufe qaanessanii ofirra deebisanii jiranii jechuudha. Meeshaawwan kun meeshaa waraanaa gootonni Adwaa fayyadaman keessaa isaan muraasa. Asirraan meeshaa nyaataaf dhugaatii gootonni Adwaa fayyadaman arganna. Kuni maaliif fayyadamna yoo kana eenyu beeka? Dhadhaa ittiin qabachuuf fayyadamna. Farsoo daadhii ittiin dhuguuf aannan yookaan itittuu ittiin qabachuuf yogguu sana abboonni keenya bishaan ittiin qabatanii deeman bishaan itti naqatanii mi'eessituu garaa garaa ashaboo barbaree mixmixaa itti naqatanii kan deeman fal'aana muka gaafa horiirraa hojjetan itti wayii nyaachuuf jechuudha. Cilfaawwan mukarraa tolfaman qaawwa qaban naannoo argitanii mulluutti affeelanii jechuudha. Gaafa mulluutti affeelan mulluun irraa nafa bishaan achirraan gadi yaadhaa jechuudha. Hagam akka wayii uumuu danda'an abboonni keenya ni mul'isa. Waan mulluutti affeelan waan nyaatattiin qabatanii deeman agilgilii nyaatattiin qabatanii deeman yogguu san yogguu lolaa deeman hidhatanii galaasaanii qabatanii yogguu san deeman kun isa sirriidha jechuudha. Ishee waggaa 128 har'aa meeshaawwan abboonni keenya fayyadaman kan gama kanaan argannu maal jedhamu meeshaa nyaataaf dhugaatii jedhamanii gama sanarraan kan argannu garuu meeshaa waraanaati jechuudha. Egaa amma gaaffii qabna. Abboonni keenya maal fayyadaman yogguu lola du'ame? Maal fayyadaman? Gareen sagalee keessan ol kaasaati meeshaa eshi meeshaa nyaataaf dhugaatii maal fal'aana agilgilii kan mulluutti affeelan kan mulluutti affeelamu kan nyaatatti qabatan mi'eessituwanii kan bishaanitti qabatan
Ijoollee egaa akkuma daawwachaa turtanii qophii Itoophiyaa keenya kutaa lammaffaadhanii meeshaalee waraanaa gootonni durii ittiin waraananii diina isaanii ittiin qolatanii fi akkanumas meeshaalee yeroo sana nyaata itti qabatanii deeman akkanumas immoo meeshaalee itti fayyadamaa turan egaa daawwachaa turre jechuudha. Qophii keenya Itoophiyaa godambaa yaadannoo Adawaa keessatti argamuudhaan kutaa lammaffaa qophii kanaatiin isiniif dhiyeessaa turre xumurreeti jirra. Kutaa sadaffaan ammas torban kan itti fufu ta'a. Aga torbanitti nagaan nuuf tura.